Hiriyaan kiyya nameenya akkamii qaba jettanii yaaddanii beektu? Nameenyaaf tultummaa ta'uu danda'a laata? Har'a waa'ee dhibee nameenyaaf tultummaa yookaan narcissistic personality disorder haasofna. Yoo haga dhuma sagantaa kanaatti turtan hiriyaan yookaan aanteen keessan dhibee nameenyaaf tultummaa qabaachuu fi dhiisuu isaa akkamittiin adda baafachuu akka dandeessan ni dhageessu. Ani Dr. Daawitii Meelbaa Saayikdii wajjin hakiima yaala sammuutii. Kanneen Meelbaa Saayikdiif keessummaa taatan subscribe godhaa. Namoota dhimmitaniif akka ga'uufis share godhaa. Namootni addunyaa kana parsantii tokko hanga parsantii 6 ta'uu danda'an dhibee nameenyaa of tultummaa akka qabanidha kan amanamu. Namootni baay'een immoo utuu dhibee nameenyaa kana hin qabaatin mallattoolee dhibee kanaa keessaa tokko lama darbee agarsiisuu danda'u. Akkas jechuun haalli jireenyaa nu dirqisiisee mallattoolee dhibee kanaa tokko yookaan lama darbinee agarsiisuu dandeenya. Dhibee nameenyaa of tultummaa qabaachuudhaaf mallattooleen dhibee kanaa yeroo dheeraadhaaf walitti aansanii nurra turuu qabu. Namoota naannoo keenya irratti dhiibbaa geessisuu qabu. Hariiroo keenya irratti, hojii keenya irratti, miira keenya irratti dhiibbaa garaagaraa geessisuu qaba. Hiriyaan ofii yookaan aanteen ofii dhibee nameenyaa of tultummaa qabaachuu fi dhabuusaa maaliin adda baafanna ree? Mallattoolee dhibee kanaa 9 isiniif dhiyeessuuf deemu keessaa hiriyaan keessan 5 qabaatee jennaan dhibee nameenyaa of tultummaa qaba jechuu dandeenya. 9 isaanii keessaa inni jalqabaa barbaadamtummaa yookaan jaallatamtummaa isaanii garmalee ol kaasanii ilaalu yoo ta'e. Hiriyaa yeroo mara akkam nama jabaa akka ta'e, lafa hojjetu keessatti hammam barbaadamaa akka ta'e, inni nama addaa akka ta'e irra deddeebi'ee dubbatu qabdu. Waa'ee beekumsa isaatiif, bareedina isaatiif, hagam namoota biratti jaallatamaa akka ta'e irra deddeebi'ee isinitti hima. Namootni dhibee nameenyaa of tultummaa qaban yookaan narcissistic personality disorder qaban waa'ee ofii, waa'ee barbaadamummaa isaanii, waa'ee milkii isaanii garmalee ol kaasanii dubbachuudhaan, dhaadheessuudhaan beekamu. Wanta milkeessan garmalee dhaadheessanii, kan hin milkeessin sobaniitti dabaluudhaan ija namaa duratti fooyya'aa ta'anii mul'achuudhaaf dhama'u. Egaa hiriyaan keessan amala akkasii irra deddeebi'ee agarsiisa taanaan mallattoo dhibee nameenyaa of tultummaa keessaa tokko guute jechuudha. Mallattoolee dhibee nameenyaa of tultummaa keessaa inni lammaffaan dharraa aangoo guddaa qabu. Namootni kun aangoo daangaa hin qabne kan qabeenyarraa bareedinaan jaallatamuudhaan humnaan yookaan dandeettiidhaan argamu dharra'uun sammuun isaanii qabamaadha. Kunuunsa addaa, jaalala addaa aangoo kanarraa argatan. Qabeenya kanarraa argatan, beekamtii kanarraa, bareedina kanarraa argatan abjoochuun kan cuubamanidha. Yeroo mara kana malee waan yaadan kan biraan qaban. Inni sadaffaan akka nama addaatti of ilaalu. Namootni dhibee nameenyaa of tultummaa kana qaban nama addaa, namoota biroo kan caalan godhanii of ilaalu. Namootni kaanis akkasitti akka isaan ilaaluu barbaadu. Akka nama addaatti of ilaaluu keessa ba'anii ana namootni baay'een namootni ordinarii nan hubatanii namoota dandeettii addaa qaban malee, namoota beekamtii addaa qaban malee naannoo kana keessaa namuma na hubatuun dhabeeman namoota jedhanidha. Namootni kun namoota dandeettiidhaan, qabeenyaan, kalaqaan waan garaagaraatiin beekamoo ta'anitti of firoomsuudhaan, namoota isaan top jedhanii yaadanitti of firoomsuudhaan abaluun karaa kanaa fira kootii, haala kanaan wal beeknaa, wajjiniin hiriyaadha nuyi, sanyiin keenya tokko, nuyi gosa tokko jedhanii namoota kanatti of harkisuudhaan kan isaan beekaman. Akkuma namoota dhaadheessan kanatti of harkisan, namoota isaan saalfachiisan gatii dhabsiisuudhaafis beekamtii isaanii fashaleessuudhaaf booddeettiin jedhan maqaa namaa xureessuudhaan, nama arrabsuudhaan kan isaan dura dhaabbatu hin jiru. Afraffaan dinqisiifannaa yookaan mararfannaa garmalee barbaadu. Namootni kun yeroo mara giddugala ajandaa namaa ta'anii mul'achuudha kan isaan barbaadan. Hagam nama gaarii akka ta'an, hagam milkii qabeessa, bareedaa akka ta'an akka ibsamuuf barbaadu. Faarsaa namaa, mararfata namaa kan argachuudhaaf waan humna isaanii wanti isaan hin godhin hin jiru. Kanaaf lafti oolmaa isaanii namootni isaan hiriyoonfatan, namoota isaaniif harka rukutan, namoota isaan faarsan, barcuma isaan jala baatan wajjiniini. Namootni kun dinqisiifannaa kana, harka rukuttaa kana dhabanii jennaan miirri isaanii yookaan qorqalbiin isaanii galbaneetti kan inni cabu. Qorqalbii jabaa kana dandamatu waan hin qabneef miira gaddabbuu keessa seenu, araada keessa illee seenuu danda'u. Shanaffaan naaf malaa guddaa qabu. Namootni kun bakka deeman maratti fedhiin isaanii gaaffii tokko malee nama kamiinuu dursee isaaniif guutamuu akka qabutti ilaalu. Gaafa kun guutamuu fididu yookaan namootni kana irratti gaaffii kaasan garmalee aaruu of nyaatu. Fakkeenyaaf hiriira darabeedhaaf hiriiramee jiru addaan kutanii dursa isaaniif akka tajaajilli kennamuu barbaadu. Kana gochuudhaafis nama fuuldura dhaabbachuudhaaf saalfiin qaban. Maaliif yoo jedhaman hojiin koo kan nama kan biraa caalaa baay'ee barbaachisaadha. Ana ariitii irra jira sababoota jedhu dhiyeeffachuu malu. Ja'affaan namatti fayyadamu. Hiriyaan yookaan aanteen yeroo mara isin biraa deeggarsa barbaadu. Yeroo isin deeggarsa barbaadanitti garuu isin hin dhaabbanne. Isin mudatee beekaa?
Namootni rakkoo nameenyaa of tuultummaa qaban hiriyummaa keessaa waliin hojjechuu keessaa yeroo hundumaa faayidaa isaanii qofa irratti kan isaan xiyyeeffatan. Wanti isaan barbaadan rakkoo kamiin keessayyuu isin galchu. Miidhama qorqalbii kamiyyuu isin irraa naga'u. Taatee kam keessayyuu ba'a. Wanta isaan isin gaafatan raawwachuu keessan qofa kan isaan barbaadan. Yoo hojjetaan nama akkasii kana taatan humna keessan yookaan dafqa keessan nyaachuuf duubatti hin jedhan. Hariiroo jaalalaa yookaan gaa'ilaa kan jalqaban yookaan kan keessa turan yoo wanti isaan barbaadan yookaan fedhan raawwatee fi ulfina isaanii eegsisuuf yoo ta'e qofaadha kan isaan gaa'ila kanas jaalala kana keessas turuu danda'an. Jaalleen isaanii yookaan hiriyaan isaanii yeroo mara naatoo namaaf kan qabnee fi nama ceephoo jaallatu ta'uu isaaniiti kan isaan himataniin. Mallattoo dhibee nameenyaa of tuultummaa keessaa inni torbaffaan waa'ee miira nama biraaf hin dhiphatan. Yoo dhuma ifatti baasanii jechuu baatan yookaan yaaduu baatan namootni rakkoo kana qaban hiriyaan aanteen jaalalleen haati warraan fedhii isaanii guutuuf isaan tajaajiluu qofaaf akka waan jiraniitti kan isaan fudhatan. Kanaaf yeroo mara yaada namoota isaanii wajjin jiraniitiif iddoon kennan. Bakka namoota kanaa of kaanii ilaaluudhaafis dandeettiin qabanii hin yaalanis. Isaan quufnaan namni isaan bira jiru akka quufetti kan isaan ilaalan. TV'n banamnaan chaanalii isaan filatan qofa. Yoo hubattanii ilaaltan riimootiin yeroo hundumaa harka isaanii irraa kan inni taa'u. Namootni kun badii isaanii kamiifiyyuu dhiifama gaafatan. Sababiin isaa namootni naannoo isaanii jiran hundumtuu isaaniin tajaajiluu fi isaan nama addaati waan ta'eef wanti isaan godhan hundumtuu sirriidha. Mala kamiin iyyuu dhiifama gaafachuun isaanii irraa eegamu. Kanaaf yoo akkam isin irratti balleessan yoo akkam isin miidhan dhiifama isin hin gaafatan gaabbii isin qaban. Saddeettaffaan namootni kun ofirroodha. Namootni dhibee nameenyaa of tuultummaa qaban ofirrummaa guddaa agarsiisu. Namoota kaan garmalee gadi ilaaluu ni tuffatu jechoota qorqalbii namaa cabsan namaan jechuudhaaf booddeetti hin jedhanii keessumaa namoota gargaarsa isaanii barbaadan hojjettoota isaanii garmalee abiyuus godhu. Sagalaffaan inaaffaa guddatu. Namootni dhibee nameenyaa of tuultummaa qaban akka waan namootni biroon isaan irratti inaafanitti dubbatu. Beekumsa isaaniitti, ogummaa isaaniitti, bareedina isaaniitti akka waan namni biraan inaafuuti kan isaan dubbatan. Ofii isaaniitii garuu miira inaaffaa guddaa qabu. Kabaja ta'uu danda'a, badhaasa ta'uu danda'a, jireenya namni biraan argate ammatu addunyaan kun addunyaa haqaati ta'e isaaniif akka maluutti kan isaan dubbatan. Sababoota garaagaraa himuudhaan akka waan miidhaan isaan irra ga'ee badhaasi kun beekamtiin kun nama biraadhaaf laatametti kan isaan dubbatan. Gaafa hiriyaas ta'e namootni biroon milkii argataniif, hojii argataniif, badhaasa yookaan beekamtii argatan hojii namoota kanaa xureessuudhaaf, dhoqqeetti dibuudhaaf booddeetti hin jedhan. Egaa hiriyaan keessan yookaan aanteen keessan mallattoolee armaan olii keessaa 5 kan agarsiisan yookaan irratti kan hubattan yoo ta'e tarii dhibee nameenyaa of tuultummaa qabaachuu danda'u. Egaa sagantaa irraa akka barattan abdiin qaba. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kanneen jaalanii keenyaaf keessummaa taatan subscribe godhaa, namoota dhimmitaniifis akka ga'uuf share walii godhaa. Sagantaa biraan haga walitti deebinutti nagaan tura.